dhufe akkuma beekamu yookiin immoo akkuma sirriitti argitan kana viidiyoo baay'ee bareeda wantoota fuula keenya nu bareechanii yeroo duraa fuula kee cittoonna xuqqaa turte jechuudha. Fuula kee maaltu si fixe immoo warri jettan hedduu takka baay'ee bareedaadha. Takkaan isinitti agarsiisa. Ashama harka fuuneen jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha anillee nagaa kootti alhamdulillah galata rabbii. Isin akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu isinii jecha har'a barumsa addaa isinii qabadhee dhufe baay'ee bareedaadha. Maalinni takka asiin dura jechuudhaan isin nan jettee kan yaadatan ta'e cittoo fuula keetiyyuu hin sirri baqa intalli sun jechuudha Badriyaa jedhamti. Wannaa feekii qabdi beeytanii. Amma asirratti argitan kun vaalziinidha. Vaalziinii originaalii bitachuu qabdanii faarmaasiidha malee vaalziinii tokko hin jiraa miti akkanumatti jechuudha. Inni kun immoo qasilii jedhama. Namni qasiliin beekne jira yookiin immoo irdii jedhaan irdii fi qasiliin garaagarummaa qaba. Qasiliin ka fuula qofaati ka fuula keessan dibattanii argitanii yeroo duraa jechuudha. Inni itti aanu immoo waan kana namni hin beekne jiru biyya Arabaa keessatti wanni kun dammarraa hojjetama. Hani jedha vitamin E dha inni kun jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaan isiniin jedha. Inni itti aanu ka isin yeroo hunda yeroo gadi baatan yeroo ala deemti jechuun yeroo aduu keessa deemtan asirratti akkuma argitan kana kuni kana akkanumatti walirratti akka argitanitti akkanumatti kana jechuudha. Akkasuma qasilii kana kanniin jechuudha akkaataa itti fayyadamtan tokkoon isinitti himan jechuudha. Tokkoffaa qasilii kana dammaa wajjin dibatama, sukkaraa wajjin dibatama, timaatimii wajjinis ni dibatama. Namoonni tokko kophaattis bishaan duwwaallee ni dibatama. Bishaan duwwaa fi amma ani kan dibadhe kana bishaan duwwaa fi sukkara qofa itti godhe. Yeroo sukkara itti gootan sababni isallee yoo hiikan isin hiikuu barbaade sukkaraaf qasilii kana yeroo dibattanii sukkarri qam godha jechuudha hin qaba. Dammaan gaafa dibattanillee daa'ima jechuudha. Dammaan hin dibattu sukkara wajjin hin dibattu. Sukkarri fuula keenya qam godhu waan ta'eef yeroo dhiqattanii fooxaan hin jiraa miti. Fooxaa xiqqishu yookiin immoo harkuma keessan kana duwwaatti hirriidan jechuudha. Hirriidanii qoya meeshaalee keessaa dagadhee jira saamunaa dagadhee jechuudha. Saamunaan fuula keessan dhiitan saamunaa qaamatiin hin ta'u. Gonkuma saamunaan fuula keetiin ati dhiqattu saamunaa qaama keetiin dhiqattu miti. Saamunaan kun foolii takkan qabu. Argitanii bifti isaa akkana jira jechuudha saamunaa kanaan dhiqattan. Innis maalli fuula keenya yeroo riinii dhiqna jechuudha. Hirriidanii yeroo riidan kana seensiftanii quba lamaan keessan kanaan ija keessan nyaara keessan jechuun azzalee jechuudha. Riidanii kanaan dhiqanii kana irraa dhiqattanii geessitanii saamunaadhaan gizee dhiitan buruushii namni kana beeynan jira. Biyyoota Arabaa keessa dhiisa biyya keessa illee jiran fakkaatan garuu kana biyya Arabaati qaata galeeni Saa'udiidhaa galeen jechuudha. Kan harkuma keessan dhiixanii kaatanii boodarra saamunaa fi kana fuula keessan warroon hin qabneef akkasitti harka keessan dhiqachuu dandeettanii warra qabaniif immoo saamunaa asitti gootu. As duwwaatti gootu sanbootee fuula keessan akkatti reedu. Kun fuula nama tuqu, fuula nama miidhu. Qoshaashaa fuula kee wantoota gurraacha qaama kee keessa jiran fakkeenyaaf kan argitanii wantoota akkana kana balleessa jechuudha. Kun qoshaashaasa. Qoshaashaa qaama keenya keessaa muchul godhee balleessa jechuudha. Waan gurraacha manamni jedhu qoshaashaa kaasaa jechuudha walumaa galatti. Bakka feetan fuula keessa fifik gootanii kanaan dhiitan jechuudha. Okay, kanaan dhiinee kaanee geessinee fuula keenya ammallee maalitti deebina? Kanaatti deebifna. Kun immoo hin laaffisa jechuudha. Fuula keenya ispoonjii godha maaliif kinoo fooliin isaa akkuma damma of keessaa qaba. Fuula nama laaffisa. Kana garuu qaamallee dhiqachuu hin danda'ama. Garuu fuula keenya baay'ee bareedaadha. Warroonni itti fayyadamtan argitanii. Kunis dhuma isaati irratti ittiin dhiqatta. Is dibdee dhiisuu hin dandeetta ittiin dhiqatta. Fuula keenya immoo sooftii nu godha jechuudha. Vaalziinitti dhufna. Vaalziinitti yeroo dhufnu halkan malee guyyaa gonkuma hin dibatin. Vaalziinii akka itti dibattu galgala jechuudha.
galgala otoo rafiin duratti ammallee loomii fi vaalziin illee walitti dibachuu hin dandeetta. Loomiidha, vaalziinidha, koolgeetiin ilkaaniin jira miti. Koolgeetii ilkaanii itti dabaltanii vaalziinidha walirratti dabaltan jechuudha. Vaalziinidha, koolgeetii ilkaaniitti loomiidha waliin suqqumtan jechuudha. Walitti bakka meeski isa jedhamu san dhuftee sambootee jechuudha. Kanaafi vaalziinillee walitti dibachuu hin dandeetta. Garuu immoo kuni vaalziinii wajjillee loomiidhaan fuula kee galgala irra malee guyyaan dibati. Sababii keessatti qaba. Sababbiin inni keessatti qabu guyyaa gaafa dibatu vaalziiniin guyyaan gurraachessa. Waan vaalziinii san of keessaa qabuuf loomii odoo qabaatu waan vaalziinii of keessaa qabuuf nu keessatti warra Itoophiyaa keessa jiru hin ta'uuf. Galgala hamma gizee sa'aatii raftuutti kanaafi vaalziinii jettanii loomii jettanii walitti dhooftanii wantoota barbaadan hojjechuu dandeettanii fuula keessan dibatanii hojjettanii. Ergasii immoo isuma kana galgala yeroo raftu isuma kana dibattee rafta. Baby oil ka jedhamu tokko jira, wanti sun kadaa'imata irraa hojjetama. Isa sammee yoo fide isin agarsiisa jechuudha. Inni sunis bareedaadha. Galgala fuula kee vaalziinii maduwallee yoo dibatte fuulli kee ganama sooftii kana ta'a jechuudha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Dhugumantiin isin jedha baay'ee bareedaadha, itti fayyadaman isin jechuu barbaada. Ammallee akkasuma kana jechuudha. Isa kana maaliif isinii fide yeroo aduu keessa deemtu, yeroo iddoo bishaan baharaa deemtu, gabaa yeroo deemtu, fakkeenyaaf ijoolleen biyya namaa jirtan yeroo bakka bishaan baharaa deemtan injira miti keessattuu kan nama miidhaa guddaa namarraan ga'u gisee bishaan baharaa deemtanii dhiqattanii qaama keessan yeroo jettan baay'ee miidhaa fida. Arabdoota laalame bakka fedha qaama isaanii guutuu kana dibatu jechuudha. Gisee bishaan daakan isaan qaama isaanii dibatu, fuulan dibatu. Kun immoo nuti immoo warra Itoophiyaa keessa jiru injira warra bishaan baharaa deemanii jira. Isaan kun immoo tuyyuu warri bishaan baharaa suni yookiin immoo warri as keessatti aduu keessa manaamina deemnu kana dibatuu qabna. Kinoo tsaayii jedhe asirratti kan argitanii asirratti akka aduutti agarsiisamaa mitiiree argitanii kun kiriimii aduu jedhama. Bakka feetee gahoo kan deemtu taate yeroo manaa baatu fuula kee kana qofa fayyada. Meekaappii dibadhaa maal ta'an hin jiru. Fuula kee duwwaa maal dibatta? Isa duwwaa qofa dibatta. Kana qofa meekaappii takka hin dibatin. Ammallee deebee warroonni asii nyaara kana haaddan, warroonni nyaara kana wantoota garagaraatti gootan wallahi lazim jechuudha. Nyaaraan haadu, nyaara kana wannan milaajin gisee tokko warri asii haga asii laaxee hojjetu, sun sirrii miti jechuudha. Faayisaa itti dhufna faayidaan kanammoo aduudhaaf qoricha. Wantoo aduu qaama keenya gogaa keenya kanatti seentu kana aduu gogaa keenyatti seentu nurraa ittisaa isin jettu. Sinskriiniin isa jedhamu kana. Sinskriiniin jedhan sun isa kana. Garuu tokkotu jira orjinaali kana ta'e tokko yeroo dura fayyadamaa ture. Amma inni suniin badee na fakkaata wallahi sokeessu faarmaasii 4 dhaqee jechuudha. Faarmaasii arfaniyyuu kanuma duwwaatu jira. Kana malee bifa tokkoon hin jira. Tokko orjinaali isaatu jira wanno jechuudha. Isinitti agarsiisa qullaan isaa hin jira jechuudha. Akkasii kana fayyadama yeroo aduu keessa deemtan isiniin jechuu barbaada. Kinoo akkuma amma asirratti isinitti agarsiise kun jira, saamunaan kun jira, buruushiin kun jira, koolgeetiin jira. Takkaan isin agarsiisa kun waannadha. Kun jira, kun ittiin dhiqxa jennee jira, saamunaan jira, koolgeetiin jira. Akkuma argitanitti koolgeetidha. Wantoota kana jechuudha. Kunniin waan nadhaayyuu kunniin akkuma isin argitanitti wantoonni kana fayyadamaa akka ani fayyadametti ani hin argitan fuula kee baay'ee miidhamaa ture yeroo duraa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kee asumarratti dhaabaa. Viidiyootti aanuun hammalitti deebinutti nagaan tura. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Hordoftootaafi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan video kiyya like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu yaada keessan ibsadha. Warroonni waan kanarratti nu hojjedhu munaanaan jettani ani waan kanarratti xiyyeeffadhe waan kana qofa isin dalaguu nan danda'a jechuudha. Rakkoon tokko hin jiru. Kanuma viidiyoon kee har'aa